السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أرمو أكم جرتان نجاكي سني فيادا هردفتوتان برسيسا أرمو بقى نجيان دفتان سينا مي يوتور رجراتان أسبابها أرانتنا فيديو برمسا بريدا of keessaa qabu tokko qabannee isiniif dhiyaanne viidiyoo kana durallee hojjedheen ture garuu namoonni hedduun waan irra deddeebi'anii na gaafataniifin irra deebi'ee viidiyoo kana akkaan hojjedhu dirqame mee hiriyoota keessaniif share godhaa invite godhaa mee hiriyoota keessanis yaamaa live irra jirra. Viidiyoon kun jechuun gabaabumatti suuraalee viidiyoo oodiyoo viidiyoolee garagaraa kan duraan qabdan kan isin jalaa bade yookiin dileeyit isin jalaa tahe akkaataa itti deeffattan hunda isaa jechuu isinittiin agarsiisa. Viidiyoon kun kana durallee hojjetamee jira gaa irra deebinee isiniif hojjechaa jirra. Isinis hiriyoota keessanis share godhaa laayikii godhaaf dabarsaa fi mee gara barumsaatti dabruun dura YouTube channel keenya subscribe akka nu gootan kabajaan isin gaafanna. Obsaa app jettanii barreessitan sanbooda subscribe bakka jettu kana sanbooda qastee kanarratti yeroo tokkoof cuqaastan jechuu sanbooda viidiyoolee barumsa qabu kan nuti asirratti dabarsinu yeroo sanitti isin bira gaha irraa barachuu dandeessan jechuu. Gara barumsa irratti yeroo deebinu application kun disk digger jedha. Application hedduu namatti tolu hedduu nama barbaachisuudha. Isa kana argachuudhaaf Play Store keessa galtanii disk digger jettanii gabbuufattan disk digger photo recovery sanbooda open jettanii seentan haala kanatti yeroo isinii bahe start basic photo scan kajuu kanarratti yeroo tokkoof cuqaastan sanbooda haala kanaan suuraalee duraan mobaayila keessan keessaa qabaachaa turtan kan of jalaa dileeyit gootan yookiin isin jalaa massehe yookiin mobaayila keessan formaat gootanii suuraalee san dhabdan hundi dhibbaa dhibbatti isiniif deebi'a. Haala kanatti kunoo amma gara suuraalee 880 iskaan godhaa jira. Haaluma kanatti kunoo amma gara 1,100 deemaa jira jechuu. Aappiin kun ani hedduu natti tole. Aappota amma jiran keessaa kan suuraa keessan kan haqame deebisurra kun tokkodha. Suuraalee fi viidiyoo keessan hunda jechuu osoo tokko isin jalaan banne isiniif deebisaa jechuudha. Erga akkanatti barbaadee fixeen booda asirratti dhuftan jechuu select gootanii yoo suuraalee kana hundi isaa gara galerii keessan keessa deeffachuu barbaaddanii tuqaa kana dhuftanii asirratti tuutan sanbooda select all kajuu kanarratti tuutan asirratti tuutan hunda yoo barbaaddan jechuu. Ani mee amma suuraalee muraasa qofa irratti isin agarsiisa. Mee gara suuraa 5 kanaa fi kana irratti isin agarsiisa. Mee sanbooda bakka kana dhuftanii yeroo tokko cuqaastanii sanbooda recommended save the files kan jiru kanarratti tuutan sanbooda haala kanatti isinii baasa. Asirratti tuutanii kanarratti yeroo tuutan haala kanatti isiniif baha.
save to drive gootan save to drive gootanii san booda save bakka jiru kanarratti cuqaastan jechuudha. Kana booda gara jilerii keessanii drive irraa gara jileriitti dabarsuudhaaf yeroo tokko asirratti xuuxanii suuraalee irraa fi dabarsine kunoo kanneeni gara drive dabree jira jechuudha. Kanarratti raayitii gootanii dhiifama gara jilerii keessanii dabarsuudhaaf raayitii gootan raayitii san booda jala gabbuutanii bakka xiyya gabbu'e kana yeroo tokkoof xuuxan jechuudha. Daawunlood san booda gara jilerii keessan keessatti argitu jechuudha suuraalee san kunuuti kanneenii jechuudha. Gartanii dhufee jira jechuudha. Kana kanneenii jechuudha. Haaluma kanaan suuraalee viidiyoo oodiyoo garaagaraa kan duraan mobaayila keessan keessaa qabdan kan isin jalaa bade haaluma kanaan deeffachuu ni dandeessanii. Asumarratti kan xumuramu ta'a barnoonni irraa hiriyoota keessaniif sheer laayik godhaa walii dabarsaa. Waan viidiyoo daawwattaniif galatoomaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti dhufnu nagaan nuuf tura.